kabajamtoota daawwattoota AMN Plus nagaan keenya bakka jirtan sina qaqqabu siniin jecha yeroo hunda guyyaa har'aa sa'aatii isaa eeggatee kan isiniif darbu qophiin keenya qophiin qoratamuu eegalee jira. Egaa qophii keenya qoratamuutiin akkuma kanaan dura gaaffilee bashannansiisoo bohaarsoof barsiisoo ta'an gaggaafachaa sa'aatii itti namoota waliin turtii bareedaa dabarsinudha. Egaa guyyaa har'aati magaalaa Finfinnee keessatti iddoowwan bashannanaa hojjetaman keessaa gara iddoo tokkotti imaluudhaan namoota waliin turtii bareedaa dabarsuuf qophoofneeti jira. Isinis mana keessan teessanii qophii kana daawwachaa akka turtii bareedaan waliin dabarsan abdii guddaa qabna. Ammas filannoo keessan AMN Plus godhachuudhaan nu waliin turaan affeerraa keenya. Mee wal haa barru eenyu jedha? Sanyii Sanbatoon jedhama. Mtukuu Galataan jedhama. Kajjaa Jeqitaati. Baancaalem jedhama. Sanyii Musaan jedhama. Maqaan koo Turee Bayaan jedhama. Zamanaa Jamaan jedhama. Wanti kan ka'e ta'e garuummoo si caala namoonni kan birootti fayyadaman maalidha jettee yaadda? Qarshiis ta'uu danda'a. Qarshii? Akkamittiin namoonni qarshii keessa caalatti fayyadamuu danda'u jettee yaadda? Hojjetee karaa biraatiin hojjetee argachuuf ta'uu danda'a. Ani immoo hin argadhe jechuudha. Birrii ta'uu danda'a. Oh no! Maaliif birreettee yaaduu dandeessa? Birriin ikkoo birriidha kan wanta hundayyuu kanarra kan caalu. Jechuun kan kee birrii kee namnis caalaatti fayyadamuu danda'a? Birrii koo fayyadamuu hin danda'a. Akkamitti? Akkamitti fayyadama? Amma birrii qabaadhee namni biraa dhufee fudhatee itti fayyadamee ittiin jiraatuu hin danda'a. Ittiin nagaduu hin danda'a na biraa fudhatee jechuudha. Ittiin fayyadamuu hin danda'a. Maaliif birri sun kan kooti abbaan sun immoo birriin qabu ani immoo qaba namni sun immoo itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Yeroo natti fakkaata. Yeroo akkamitti yeroo kan kee ta'e yeroo keetti namni biraa fayyadama? Akkamitti? Jechuun yeroon eenyumaaf walqixxee kan kennamedha. Garuummoo eenyuyyuu walqixxeen fayyadamu. Namoonni baay'een yeroo itti immoo kan fayyadamu namoota muraasa yeroo nama baay'eellee fayyadamu jedhee yaada. Akkasitti yaaddu? Yeroo baay'ee konkolaattota. Konkolaataa. Konkolaataa. Akkamitti konkolaataa kee namoonni baay'ee si caalaa itti fayyadamuu danda'u? Konkolaataa yeroo baay'ee fakkeenyaaf aannan tajaajilama saayinsiin tajaajilamu walqixa taana jechuudha. Malee namni akka kootti qabeenyi kan koo ta'e ana caalaa itti fayyadaman hin jira yaada. Yeroodha. Yeroo. Maaliif? Wanti kan koo ta'e anis itti fayyadama namni biraas itti fayyadama. Akkamittis caala garuu yerootti namni fayyadamuu danda'a? Namni tokko yeroo kiyya osoo hin taane yeroon kan maraatu waan ta'eef na caalaa haala dalagaa isinitti xiyyeeffatee akka yaada keetti jedhu haala dalagaa isinitti xiyyeeffatee itti fayyadamuu danda'an dabarsee jechuudha. Mee wanyaatisa keemikaalaa jechuun maal jechuudha ree? Waan tokko keessatti argamna ol kan beekumsa waan akka shukkar bashitaa waan akka shukkaaraa waan akka shabu. Kaza bishaan keemikaala keessatti argama. Bishaan immoo shukkar bashitaa. Shukkar bashitaa? Bishaan ashaboo keessatti argama. Ashaboon immoo soogiddi immoo bishaanidha. Bishaan keessaa kan bahu beekamaa keessatti waanuma fakkaatu. Wanyaata keemikaalaa jechuun keemikaala tokko wal nyaate yookiin warreen waan garaagaraa waan uumu jechuudha. Fakkeenyaaf jechuun waan akkamii? Keemikaalota adda addaa itti dabalu warreen uumuu dandeenyu jechaadha. Warreen keemikaala garaagaraa walitti dabalee saamunaa fa'aa, raargoo fa'aa uumuu dandeenya. Wanta jajjaboo fi dhangala'oo wal nyaatisa keemikaalaa waan ta'eef waan jechuudha. Jajjaboo fi dhangala'oo wal makuu. Wal nyaatisa keemikaalatti jijjiiramu. Waan akka waraqaa amma ashabootti bishaan nattee wal nyaatisa keemikaalaa jedhamu. Oksijiinii argachuu midhaan kan akka kaarboon daayooksaayidii waan akkasiiti. Kaarboon daayooksaayidii oksijiinii fa'aatu wal nyaatisa keemikaalaati. Nyaatisa keemikaalaa yoo jennu nyaatisa keemikaalaa dawaa garaagaraa walitti dhufe yookaan asidii garaagaraa walitti dabalame waliin naqamee wal nyaatisa jechuudha. Wal nyaatisa uume jechuudha. Wal nyaatisa keemikaalaa jechuun akkasuma fakkaata akka yaada keetti. Wal nyaatisa keemikaalaa jechuun keemikaalota gosa garaagaraa lamarraa kan ta'e kan walitti makamee wal nyaatu. Ishees jaallattii ati maa jibbitaa intala ulfeessi yaa gurbaa maraataa dubbiin jechaa isa kamii
Sorgoof sorgoo isaa asirratti himee. Sorgoon. Sorgoo? Maal isaatu sorgoo? Jechuun jecha isa kamtu achi keessaa sorgoo? Intalli maraataa. Inni maraataa. Yaa gurbaa maraataa. Yaa gurbaa maraataa. Yaa gurbaa maraataa sorgoo. Mee dubbiin dachaa kaa'u? Dubbiin dachaa isaa immoo ishee maa jibbitaa? Ishee maa jibbitaa? Sokkoo isaa? Yaa gurbaa maraataa. Ammas yaa gurbaa maraataa? Dubbiin dachaa isaa isheensi jaallatti ati maa jibbitaa? Intala ulfeessi yaa gurbaa. Mudu mataa beektu. Intala ulfeessi yaa gurbaa ta'edha. Yaa intala ulfeessi yaa gurbaa ta'edha. Mee sokkoon isaa maal ta'a? Isheensi jaallatti jechuun sookoodha. Ati maa jibbitaan sorgoodha miti. Gurbaadha kaa deebiinsa. Gurbaadha itti adda? Maaliif gurbaa ta'e? Innaa isheen jaallattiin mitiire? Kazaan immoo ulfeessee dhiisee ni qaba. Intala ulfeessi yaa gurbaa maraataa kan jedhu sana. Intala ulfeessi yaa gurbaa maraataa. Sokkoonoo. Isheen si jaallatti ati maa jibbitaa kan jedhu. Dachaan yaa gurbaa maraataa. Yaa gurbaa maraataa. Sorgoonoo. Sorgoon ulfeessidha hin jedhu. Sokkoonoo mee? Maraataa kan jedhu sanidha. Maraataa sorgoo. Intala ulfeessi kan. Intala ulfeessi. Sorgoon ta'u? Sorgoon isaa yaa wucaa maraataa. Yaa wucaa maraataa. Sokkoonoo? Sokkoon. Ciree koo irratti nyaata kana lamaan gonkumaa nyaachuun jaalladhu. Hin fedhu kan nyaata dabalaaf. Fakkeenyaaf marqaan jedhama. Nyaattu hin barbaaddu? Si biratti hin barbaadu. Maaliif? Jechuun sa'aatii lafaa ka'an kanatti fakkeenyaaf qaamni namaa kun nyaata suuraan namaa qaama nama tokko tokko waan tolchee barbaada waan ta'eef kanaaf akka dhuunfaa kiyyatte jechuudhaan isa subii fayyadamuun barbaada. Kan biraa oomee? Kan biraa ammas qixxa marqasin jedhama. Qixxaa? Shirooma nyaanna. Shirooma hin barbaadu. Maaliif maaltu godhu? Guyyaa asuma nyaadha waan ta'eef ganama nyaachuun barbaadu. Maalummoo nyaachuu barbaadu? Wanta nyaachuu barbaadu. Isa maal godhan yeroo maal shaayii maaf daabboo nyaachuun haa wayii. Waa jiru sitti maqaa. Waa ma nyaannu sitti maala. Shiroo barbaadda jechuudha. Shiroo. Maaliif? Natti tolu baay'ee. Jaaladhu. Kan biraa oomee tokko naa dabali. Qurxummii. Qurxummii. Shiroon jedhamu Itoophiyaa keessatti. Mee maal jedhama? Goommana. Goommana ciree irratti nyaachuun barbaaddu? Maaliif? Barbaadu. Maaliif mee? Akkasumas fedha koon. Maal immoo nyaachuu barbaaddu? Sirriitti? Sirriitti. Ani shiroolee nan jaalladha. Turtiin baay'inatti. Ciree irratti jecha. Diimina kana akkamiin nyaattu addii fa'a? Waaddii nuti tola. Dinnichi naaf aannan hin jaalladhu. Daabboo yoo ta'e shaayiidha wajjin na jaalladha. Qaaquu minaamini isa yoo naaf dhiyeessa qursii koo irratti na nyaadha garuu dinnicha hin jaalladhuuni. Waxiidhaan biddeena nyaachuu qursii irratti jaalladhu. Ciree koo irratti kan nyaanne hin jedhu. Foon minaamina waan reen akka tibsi. Hin jaallattu? Deddeebiin bakka. Jaallattu? Wannan jibbuun jira. Dhugaa moo? Dhugaa. Guutummaatti jaallattaa? Guutummaatti hin jaalladha. Nyaata? Jibbuun jira. Wanta ati itti fayyadamuun kee dura cabsitu maalidha? Yookiin immoo wanta cabsitee itti fayyadamtu maalidha? Maal qabsiitti fayyadamtu? Tuun cabsitee itti fayyadamu wanti sun. Biraa isa dhugaa shaata qaama. Amala natti fakkaata. Amala cabsinee kaan itti fayyadamnaa? Akkasii yaade gaa. Maaf yaaduu dandeesse akkas? Jechuun amala namaa, badii namaa fi balleessaa akkasii. Akkasidha itti yaadda? Akkasii yaada. Silkiidha. Akkamitti silkiin cabee faayidaarra oolame? Maaliifinu amma lafa bu'aa hin cabaa dawwaluu hin danda'a. Waan hunda hojjechuu danda'a. TikTok hojjechuu danda'a. Waan hundayyuu hojjechuu danda'a.
yaada. Yaada. Akkamitti yaada ta'e dandee? Yaada san bakka hojii san seenutti yaada san hojii jala kaasee hassaaban hojii yaadatti seenee jechuudha bakka hojiitti seenee jechuudha agarsiisa. Yaada sana cabsitee. Cabsee yaada san cabsee hojiitti seenee jechuudha. Mi'uma garaagaraa ta'e malee wanti Fakkeenyaaf mi'a akkamii? wanti cabee fakkeenyaaf makiinaan yoo cabee deebi'ee fayyadamuu dandeessa konkolaataa. Puuphaa. Oh! Mee ijoollummaa kootti soba kana maatii koo sobeera jettu soba tokko nu yaadachiisime amma erga guddattee booddee kan yaadattu kan itti kolfitu fa'aatti bashannantu fa'a. Yeroo tokko akka tasaa horii wayii midhaan nyaate xiqqaadha. Osummaa namichi yookaan abbaan midhaanichaa nan dha'in na reebe jedhee maatii sanii fi abbaa midhaanichaa san wal dhabsiisee jira wal tumsiisee jira jidduu kana keessatti. Zimbiluma bakka akka soba guddaan isa jechuudha kana bakka. Erga guddattee yaaddu maatti dhagaamare. Amma erga guddattee garuu seenan sun namoonni sunii fi maatiin kiyya wal dhabuu san dogongora akka ta'e ilaalee duubatti hubadhee irraa argeera. Sobee maatii kiyyaa fi namicha isa abbaa qabeenyichaa isa walitti fideera. Kanan hojjedhe utuu hin hojjetin hojii hojjechaan oolee jedhan harmee kooti. Maaliif akkasitti? Illee kamti natti balaa buusu. Ani immoo maal utuu kana deemeen ture hin jedhan. Maal deemtan jennaan deemee ture jedhanii hin deemne nan sobeen hin jedhan. Yeroo ijoollummaa godhee jechuun baadiyyaatti dhaladhee guddadhee horiin tisan ture beektaa. Isa booddee reetiin tokko badee beekte. Haareetiin badee galtee tireen callo malee hin taa'e beekte. Inni muudhiisee yoo namni narree guddoo ta'ee fi isa booddee guyyaa lama booda reetiin gale. Badeen bakka beekan lakkoo isaanii duwwaa beekaa. Badeen naan bakka galteetti hundi seenyee galteetti galteetti. Isa booddee guyyaa lama booda gaafa reetiin dhufteettu keessaa dhufee bakkeetti argame isa booddee na reebanii. Sobiin ture tokko kanaadha. To'annoo seeraa jala ooltee jira. To'annaa seeraa jala ooltee hiriyaa keetiif bilbilamee to'annaa seeraa jala ooleera hiriyaan keetti jedhanii mee jalqaba hiriyaa keetti jalqaba sammuu isaatti maaltu dhufa jettee yaadda? Maal balleesseetu hiriyaan koo jedhee yaada jettee yaadda? Yookiin badiina jalqabaa inni balleesseera jedhee yaadu hiriyaan kee maalidha? Yakkaannaadha. Yakkaannaa? Jechuun guddinyaan koo sun amma duraan yakka hojjetee akkam beeku nan beeku. Garuu immoo bakka sa'aatii muraasa keessatti kan hojjetamu xiqqoo hannuma mi'aamne. Wanni akkanaa si mudatee beekaa? Kanaafuu hiriyaan kee akkas ta'ee yaada? Akkas ta'e yaada. Bakka inni kun namaa wal dhabe moo laata? Immoo shamara wayiiti irratti qabame laata kasi hinka. Akkami waan saayee cimaa wayiitaati? Dhimma kanarratti bakka akkas dhimma kanarratti waan shakkii akkasii na qabuu danda'an. Kanaaduu si mudatee beekaa? Wanta akkasii moo sirriitti nama mudatee beeka. Hinaaf farratti illee wal dhabnee beeknan malee sirriitti yeroo maatii fa'a halkan fa'a hin jiree jedhama beektaa halkan deemna tapha halkanii jechuudha ni deemna. Yeroo kanarratti halkan qinaatii gareedhaan uumee taphanna sirba kana gara Arsii kanatti ni beekama. Yeroo kanarratti qinaatii bakka ibalummaanatti sirbaa ibaluu kanatti waa sirba bakka sababni isaa kanarratti namaa wal dhabe bakka wanni biraan jiru kan maqaa isaa malee wanni biraan jiru. Ijoollee dhumaa walitti bu'anii dheeyyaadhu. Akkamii kanaan dura walitti buutamoo wansa? Amala akkanaa qabdaa? Dargaggummaan kun akkamiidha? Namni dargaggummaa osoo hin taane bakka jira gideetti namooti kunuunsuma karaa deemu walitti bu'e. Tokko tokko yaanitti maamnatti buutaa si maanatti buutaa hin jedhu. Wanta akkamiina sodaachisaa jirta naannoo? Mucaan kun bakka wayi balleessite. Waan akkamii fa'a? Bakka yookiin mana balaatti buusanii. Mana miti. Bakkeedha maal fa'a balleessite? Waan bakka nama jalaa wayi fuutee birrii faattee. Kanaafuu addee hidhamtee jettee yaaddu. Jechuun kan nama wal dhabuudhaan fakkeenya namni nama wal dhabee faataa akka tokko qabanni jedhu kanallee ta'uu danda'a. Kanaaf osoo ka dhagahamu taate nama wal dhabe fa'aa fakkaata jedhanii. Akka wal dhabdee beektaa nama? Ani malakka magaalatti wal dhabe. Tasuma baadiyyaatti odur. Baadiyyaatti kan jiraame namni horii fa'aa walitti gadhiisuun hin jira waan adda addaa irratti waa hedduu irratti wal dhaban baadiyyaa kanatti.
daawwattoota akkam ture turtiin isin qophii keenya qora sammuu waliin dabarsan egaa qorii dilbataatiin qophiin keenya qora sammuu guyyaa har'aa kanan geewwanaatti daawwachaa turtan fakkaata qophii keenyaan akka bohaartan akka bashannantan yeroo gaarii akka waliin dabarsan shakkii tokko hin qabnu qopheessuun qophichaa ana ayyaantu geetaan jira torban immoo gaafilee kanneen biroo qindeeffadhe akkasumas immoo namoota gaafataman kanneen biroo waliin haga deebinee ol arginutti torban gaarii qabaadhaa